kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa. Kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN waliin ta'uun yeroo mara sa'aatii kanatti kan isin biraan geenyudha. Saganticha beeksisaa hanga xumuraatti turtii kan isin faana taasisu an Bilisee Bayyanaati. Kan dursu oduudha. Oduu daawwannee walitti deemina. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu poolisii torban kanaaf qabannee isinitti himaa oduu wajjin an Ubaayyoon Miruuti. Waajjirri milishaa fi abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Gabaasa Lissaanuu Mirreessaaf Caaltuu Fiqaadu. Nageenya waaraa fi itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf gaheen caasaa nageenyaa olaanaadha. Keessattuu milishaa gaachana sirnaa fi poolisiin hojii qindoominaan hojjechuun bu'aan argamsiisaa jiran laayyoo miti. Humna caasaa milishaa fi gaachana sirnaa teekinooloojiin hammayyeessuuf hojjetamaa jira. Walqixa addunyaa kana wajjin fiiguu yoo dandeenye boodatti hafna. Boodatti kanaaf ammoo addunyaan duubatti deebitee garagaltee ilaaluu hin dandeessu. Yoo boodatti haftee naafta. Nageenyaan boodatti hafuu dandeetta. Nageenyaan boodatti yoo hafte inni rakkoon guddaan marammartoo nageenyaa keessaan bahuu hin dandeettu. Marammartoo nageenyaa keessaan bahuu kan dandeettu dandeettii teekinooloojiidhaan gonfattee cabsitee keessaa yoo baate qofaadha. Wal yoo dhageesse qofaadha. Kanaaf hammayyaa'uun gara hammayyaa'uu deemuun teekinooloojii gonfachuun addunyaa wajjiin wal dorgomuun yeroo amma keessa jirru kanatti jaarraa keessa jirru kana keessatti barbaachisaa. Keessattuu kenna tajaajilaa keessoo keenyaa ammayyeessuudhaaf teekinooloojiidhaan sappoortid taanee deemuutti hin jiru. Teekinooloojii jahaan ol akka mana hojii keenyaatti dhugeemsinee hojjetaadhaaf hoggamsi keenya kenna tajaajilaa bifa ammayyaa ta'e si'ataa qulqullina qabu taasisuu keessatti hojiin hojjetamaa ture. Maamilamaan keenya galata guddaa nuuf galchiisatti hin jira. Itti quufisis mul'atiisatti hin jira jechuudha. Waajjirri milishaa fi abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaas teekinooloojii moosaajii aaraa irratti milishootaa fi gaachana sirnaaf hojiirra oolmaa isaa irratti leenjii kenneera. Kilaastera gara dijitaalaatti akka dhufan dursi kennameef keessaa kilaasterri nageenyaa mana hojii keenyaatti isa hangafa. Kilaastera nageenyaa keessaa immoo waajjirri milishaa carraa isa duraa argateera jechaadha. Manni murtii, abbaan alangaa, poolisiin, manni sirreessaa, waajjirri milishaa gara dijitaalaatti akka isaan dhufaniif kallattii mootummaan kaa'een dhimmi nageenyaa dhimma kamiyyuun ol dhimmi dursi kennamuufii qabudha. Nutis akka mana hojii keenyaatti akka abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaatti dhimmichatti onnee irraa itti amannaa jechaadha. Nageenyi bakka hin jirretti hojiin biraan milkaa'uu hin danda'u. Bakka nageenyi mirkanoofnetti waa biraa haasa'uun waa biraa hojjechuun danqaa ta'a jechaadha. Kanaaf seektara nageenyaa kanaaf keessatti waajjira milishaadhaaf dursi kennamee sooftiweeriin hojjechiifamuufii qaba kan jedhu akka mana hojiitti irratti waliigallee hojichi xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa ture. Saayitii kanatti xumuramuunsaa dhugaa dubbachuudhaafan guddaa gammadeera. Kaayyoon leenjichaas adeemsa hojii harkaan hojjetamu gara dijitaalaatti jijjiiruun kenna tajaajilaa saffisaa fi haqa qabeessa taasisuuf yaadamee leenjii qophaa'edha. Waajjira milishaa keessatti hojiiwwan hedduu nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuu keessatti kan hojjetaman toora saniitti. Bakka milishaan hin jirretti, bakka gaachanni sirnaa hin jirretti nageenya naannoo Oromiyaa mirkaneessuu gonkumaa hin yaadamu. Kanaafuu humna qabnu kan ammoo tokkoffaa humna namaa qabnu meeqa qabnaa kan jedhu sanyuu staatiksiisaa bifa qulqullina qabuun qabaachuun barbaachisaadha. Maaliif staatiksiisaa bifa qulqullina qabuun qabaachuun barbaachisaadha yoo jennu bobbaasuun hin jira. Bobbii keessatti immoo milkaa'inni akkuma jiru miidhamni hin jira. Kanaafuu gaachana sirnaa keenya hojii keessatti bobbaafnee milkaa'inni akkuma jirutti kan miidhamu san immoo waan isaaf malu taasisuudhaaf maatii isaa gargaaruudhaaf isallee waan isaaf malu taasisuudhaaf bifa ammayyaawaa kanaatiin qabannee gabaasa qulqulluu yeroo isaa eeggate argachuun barbaachisaadha jechuudha. Arra
addunyaan teekinooloojiitiin eessa akka geesse hin beeknaa jechuudha. Seektarri kamiyyuu kana hubatee hin deemu yoo ta'e waan nuti hin hojjennu faayidaa akka hin qabne hin beeknaa jechuudha. Addunyaan walxaxaa adeemti malee anitti hiikamaa dhufu hin jiru jechuudha. Kanammoo anitti hiikamuu danda'u miira teekinooloojii fayyadamuu, miira abbummaadhaan kanarratti fayyadamnee miseensa uni hooggannu mirga isaa fi dirqama isaa akka inni beeku, mana hojii isaa akka inni jaallatu, dhiibbaa tokko malee mirgi inni qabu akka fayyadamuu danda'u, abbaan barbaade akka nama hin dhiibne taasisuu keessatti ga'eensa olaanaadha jechuudha. Hirmaattonni leenjichaas hojiirra oolmaa isaa irratti xiyyeeffannoon kan hojjetan ta'uu himaniiru. Leenjii kana fudhannee gallee rafna kan osoo hin taane gallee bu'atti jijjiirree hanga danda'ameen isin argisiisuudhaaf waada seennaa. Dhumarrattis milkaa'ina hojii teekinooloojii moosaajii kana irratti qaamolee ga'ee olaanaa gumaachaniif waraqaan ragaa kennameera. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa bakkeewwan hojmaataa moodel poolisingii hojiirra ooletti yakki hirrachuu beeksise. Caaltuu Fiqaaduu dabalata qabdi. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa bakkeewwan hojimaanni moodel poolisingii diriiruun hojiirra ooletti yakki hirrachuu raawwii hojii moodel poolisingii bara 2018 tibbana qorateen beeksise. Hooggantoonni qorannicha irratti argamanis teekinooloojii yeroon barbaadutti fayyadamuun hojimaata ammayyeessuun kenna tajaajila qulqulluu fi si'ataa ta'e hawaasaaf kennuuf yaadamni moodel poolisingii murteessaadha jedhan. Galmi waliigala hojii moodel poolisingii kana hariiroo poolisii fi hawaasa cimaa ta'e uumuudhaan tajaajila poolisii ceesisuu kan transform police practice fi nageenya hawaasaa mirkaneessudha. Kanaafis toorri xiyyeeffannoo falaasama moodel poolisingii tarsiimoo poolisii yakka dura ittisuu, qorannoo yakka teekinooloojiin deeggarame, misoomaa fi bulchiinsa humna namaa irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Hojimaata fooyyessuun gorsaa nageenyaa ta'uun dhaabbata mootummaan keenya qabu keessa poolisii keenya qofti oduu hin ta'in dhaabbata kana kolleejiidha. Kanaafuu gahee kana yeroo barbaachisaa ta'e keessatti argamuu fi kallattii kanaanis dhiibanii attitiyuudii reezistaansii amma jiru kana yeroo gabaabatti babal'isuun dirqama waan ta'uuf kanaaf hojiin kun wanna laafnee bira dabarruu miti. Namoonni qorannoo raawwii kana irratti hirmaatan dubbifne hojimaanni moodel poolisingii hojiirra ooluun yakka otoo hin raawwatamin ittisuu keessatti ga'ee guddaa gumaacheera jedhan. Moodel poolisingiin kun an jedhamu biyyoonni biraa baay'ee yeroo dheeraa itti fayyadamanii bu'aa qabeessatti ta'anii jiru. Nuti immoo haala qabatama amma irra jirruun ofitti fudhannee maloota dursanii yakka ittisuu jedhu kanaan gargaarsa guddaa waan qabaniif isaan kana gara qabatamaa hojiitti jijjiirree akka hojii qabeessa bu'aa qabeessa akka ta'u gochuu keessatti waan asiin dura xiinxala oggaa tokko guutuu hojjechaa turre har'a bu'aa kanarra jirraa kan jedhu kana laaluudhaaf kan dhufne. Yaadamni moodela poolisingii jedhu kuni guddina hojii poolisii addunyaan irra geesse. Biyyoonni guddatan fayyadaman kana akkaataa haalli qabatama qabeenyaa fi beekumsa humna namaa Afrikaa qabnu kun heeyyamuun akkamitti nus gara keenyatti madaqsinee hojiirra oolchina kan jedhu akkamitti kenna tajaajila poolisii ammayyoomsinee hojimaata keenya ammayyoomsinee humna namaa keenyas gahoomsinee keessumattuu yaaddoo yakka hir'isuu dandeenya kan jedhu kanarratti sirriitti hojjechuudhaaf kolleejjiin poolisii Oromiyaa kan hojjetaa jiru Komishinii Poolisii Oromiyaa wajjin qindoominaan jechuudha. Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa yakkoota daa'immanii fi dubartootaa irratti raawwatu dursee ittisuun kaataa danda'amu irrattis waliin hojjechuuf waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii godina Shawaa Bahaa, waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Adaamaa, waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteesseera. Waa'ee nageenyaa hojjechuun dirqama lammii kamiiti. Kanarraa kan adda godhu maalinni caalmaatti san akkamitti cimsuu dandeenya walii wajjin hojjechuu waan jedhudha. Kan duraadha karaa caalmaa ta'een qindoominaan kan hojjennuu fi bakka rakkoon jirutti immoo walitti dhufeenyaan mareedhaan rakkoon akka inni hiikamu taasisaa deemu. Nageenya hawaasaa mirkaneessuu jechuun hawaasni karaa tasgabbaa'in hojii misoomaa irratti akka inni hirmaatu gahee guddaa waan taphatuu fi keessumattuu immoo qaama miidhamtoonni jiru, harka qalleeyyiin jiru, maanguddoonni jiru. Qaamotiin kun immoo nageenya barbaadu. Daa'imman jiru qaamotiin kun nageenya barbaadu. Kanaaf nageenya hoo jiraate qaamni kun
nagaan bahee akka inni socho'u hojii isaa jiruuf jireenya isaa mootu keessatti gahee guddaa waan taphatuuf kun immoo akka inni milkaa'uuf qindoomina keenyaan kan hojjennu ta'uusaa caalmaatti kan nu qopheessu ta'uusaati. Hojimaanni moodel poolisiingii godinaalee Oromiyaa 2 fi magaalota 5 keessatti hojiirra ooluun dursa yakka ittisuu irratti jijjiiramni dhufeera. Hojimaanni moodel poolisiingii magaalotaa fi godinaalee hafan biroottis babal'achuu akka qabus qorannicha irratti agarsiiseera. Maqumti isaatu moodela. Moodela jechuun waan jiru keessaa filatanii bakka tokkotti jalqabu jechuudha. Amma godina 2 fi magaalota 5 irratti jalqabneerra bu'aa waggaa tokkoo ittiin dhandhamachuu jalqabneerra akkaataa galma keenyaatiin immoo waggaa 2 san yoo xumurru kana beenchmaarkii goonetti gara godina biraa fi gara magaalota biraa babal'ifanna. Kanaafuu naannoo kanatti bifa kanaatiin akka deemnu hin beekame jechuudha. Gara fuulduraa immoo akkamiin deema kan jedhu jijjiirama saffinne moo finne kan jedhu caalmatti wanna sophisticated ta'e sanii hojimaata fi tajaajila poolisii karaa salphaa ta'een hawaasni keenya akka argatu. Komii keessaa baanee yakka ittisuu akka dandeenyu galmi keenya yakka ittisuu waan ta'eef. Harcaatii guddina gulantaa qondaaltotaa fi miseensota poolisii irratti hanqinoota jiran sirreessuuf poolisiin Oromiyaa itti gaafatamtoota bulchiinsa humna namaa godinaalee fi magaalotaaf leenjii hubannoo cimsuu kenne. Gabaasa Lissaanuu Mirreessaa akka nutti dhiyaata. Poolisiin Oromiyaa itti gaafatamtoota bulchiinsa humna namaa godinaalee fi magaalotaaf leenjii dandeettii fi ga'umsa isaanii cimsu kenne. Keessattuu harcaatii guddina gulantaa qondaaltotaa fi miseensotaa darbee mul'atu maqsuuf leenjii hubannoo uumuu kenneera. Gaggeessummaan keenya fudhatama kan inni qabu raawwii keessatti miseensi narraa wal'ee waan amanuuf waan itti kennine yoo hojjechiif yoo waan itti kennine kennee kennanii yoo cinaa dhaabbanne waan hojjete sanaaf immoo beekamtii yoo kennine waan guddina isaa nyaacha isaa uffannaa isaa yerootiin yoo jala dhaabbanne bakka inni bulu yoo ilaalle galma gahiinsaaf waan guddaadha jechuudha. Akkaataa dambii ittiin bulmaataa poolisii Oromiyaa lakkoofsa 191 muraa 2009 bu'uura godhachuun qondaaltotaa fi miseensota poolisii adoolessa tokko irraa guddina gulantaa argataniif harcaatii tokko malee akka argataniif yaadamee leenjiin qophaa'e ta'uu odeeffanne. Miseensi keenyi amma dirqama adda addaa hin bahaa mirga inni qabu immoo jira jechuudha. Mirga inni qabu keessaa inni tokko guddina gulantaa fi guddina gonfaati. Erkanii faanas turmaata faana ol qabate jechuudha. Mana kana keessatti kun hin kabajamoo ta'e kaayyoo miseensi kun mana kana keessatti qabu galma geessuu keessatti illee ergama guddaa dabarsaa jechuudha. Kanaafi hooggansi miseensi keenyi bakka bu'ee dhufe kun hooggantoonni bulchiinsi humna namaa waan qabatanii fi waan hir'isanii fi waan itti dabalan dhufan asirraa wal dubbifnee kana keessatti waan sirrii yoo taate miseensi sun illee hooggansa isaa amanamuu faana wal qabatee hoogganuu faana wal qabatee itti amanuu faana wal qabatee galma guddaa nu geessisa jenneeti. Hirmaattonni marichaa yaada kennaniin hubannoon kenname gaarii ta'uu eeruun guddina gulantaa miseensotaa irratti xiyyeeffannoon kan irratti hojjetamu ta'uu himaniiru. Bakka jirtutti amma hojiin opereeshinii kan miseensa poolisii hunda kan hooggansa hundaa ta'eera. Dirqama hin baatu nan beekana nama dirqamadhas. Garuu namni bakka sana bu'ee hojii istaafii sana sinii raawwatu ga'umsa qabaachuu qaba, koomitimentii qabaachuu qaba, riiskii fudhachuu qaba. Keessaayyuu godinni fi magaalonni maaraga kanaan wal qabatee yeroo baay'ee as deddeebiin hin baay'ata. Kanaaf nuti egaa calallee yeroo 2 kan calallee qaboo yaa'ii qabannee tokko naannoo ji'a 2 dura kan calallee lammatamma immoo kan qabannee dhufnu idda calallee kana gidduutti rakkoon naamusaa aarsaa kaffaluun jira. Miseensonni rakkoo naamusaa qaban kan nu mudatan immoo qaboo yaa'ii qabannee kan calallee finne waan ta'eef amma faayidaan isaa faayidaa guddaadha. Komiin kamuu miseensi dirqamarra jiru komii kan hin kaafnee fi kan isaa ta'uu isaa kan amannee nutis mallatteessinee fudhanne waan ta'eef baay'ee gaarii jechuu barbaada. Godina Jimmaa aanaa Sarbootti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa fi kontorbaandii to'atamuu poolisiin beeksise. Lissaanuu Mirreessaa dabalata qaba. Akka qondaaltonni poolisii aanichaa dubbifne himanitti sakatta'insa tasaa taasifameen meeshaaleen kunneen qabamuu dubbatu. Daldala seeraan alaa keessattuu kontorbaandii wal qabatee
buna qishiraa kiiloo 5,200 kan to'anne ta'uu isaati. Buna jenfalas qabneerra, buna qishiras qabneerra, boba'aa seeraan alaas qabne jirra. Gajeerallee haara karaa seera alaatiin as galee rakkoo nageenyaa uumuudhaaf socho'aa jiru sakattoodhaan qabamee jira. Meeshaalee elektirooniksii adda addaa kan eeyyaman qabne kan achiif socho'anii yakka ittiinis raawwatanu waraabbii adda addaatti waraaban innis to'atamee jira baay'inaan. Meeshaaleen qabaman kilaashii, shugguxii, rasaasa akkasumas daldala seeraan alaa buna bu'aa bosonaa fi boba'aa seeraan alaa ta'us himaniiru. Hojii opereeshinii geggeessineen boba'aan danuun qabameera. Boba'aa kana keessatti hirmaannaa ummataatiin eeruu ummataatii fi odeeffannoo garaagaraatiin kan qabame sakatta'iinsi garaagaraas geggeeffameetti kan inni qabame. Akkasumas meeshaa waraanaa sakatta'iinsa hojii opereeshinii keessatti kan qabame jira. Sakatta'iinsa nama dhuunfaatiin kan qabames jira jechuudha. Inni kunis inni eeruu hawaasatii fi qindoomina qaamolee nageenyaatiin waliin qindaa'uudhaan sakatta'iinsis geggeeffame hojii opereeshiniitiin kan qabame ta'uu isaati. Kana keessattis gaheen hawaasaa olaanaa ta'uu eeruum. Meeshaaleen kunneen otoo harka diinaa galaniiru ta'e miidhaan isaan geessisan guddaa ta'uu himuun hawaasni akkuma kana dura caasaa nageenyaa cina dhaabbachuu akka qabus dhaamaniiru. Uummanni keenya odeeffannoodhaan nu bukkee dhaabbate wantoota seera alaa socho'anuu fi namoota haaraas keessa galan meeshaa seera alaas keessa galu hordofee odeeffannoo nuu kennee akkuma uummanni wajjin jiru kanaa yoo itti dhufee hawaasni keenya kana caalaa iddoo biraatiif illee fakkeenya ta'uu hin danda'a waan ta'eedhaaf hawaasni keenya odeeffannoo nu bukkee dhaabbatu wanti nu qaba. Tokko meeshaa waraanaa sirumaayuu jalqabumaa kaasee kan inni uumamee fi waa balleessuudhaaf kana keessatti hawaasni eeruu kan inni kennuuf inni tokko miidhaa meeshaa waraanaa seeraan alaa fidu waan hubateef eeruu nuu kennee eeruu uummanni nuu kenne san irratti hundoofne sakatta'iinsa mana nama dhuunfas sakatta'iinsa opereeshinii garaagaraa geggeessine meeshaawwan garaagaraa qabnee kan milkoofne ta'uu isaati. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti himatamaan yakka hannaa raawwate hidhaan adabame. Naaf yaadkumsaa dabalata qaba. Himatamaan Taamiraat Habtaamuu jedhamu badhaadhina isaaf hin malle argachuuf magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee aanaa dhagaa adii zoonii Karra Qoree jedhamutti halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8 yoo ta'u dukkana da'oo godhachuun mana nama dhuunfaa badhaadhaa milkeechaa jedhamu seenuun uffata gosa adda addaa fi maashinii ittiin uffata hodhan walumatti birriitti 97 baasu hatuuf osoo yaaluu yeroo hawaasaatiin harka harkatti qabameera. Yakka raawwatameef galmeen banamee ragaan qulqullaa'uun nutti himan qorataa yakkoota adda addaa waajjira poolisii aanaa dhagaa adii saajiin guddisaa addunyaa fi abbaan alangaa kutaa magaalaa Boolee obbo Abinnat Lammaam. Galmee keenya qulqulleessinee gaafa guyyaa 7 ji'a 9 2018 abbaa alangaa aanaa kutaa magaalaa Booleetti dabarsine. Yeroo hawaasa irraa argameen qaamni nageenyaa bakka sanatti argamuudhaan himatamaa kana harkaaf harkatti qabuu danda'aniiru. Manni murtii aanaa magaalaa Boolees dhimmicha gadi fageenyaan erga laalee booda himatamaan kun gocha yakka kanaa raawwachuun erga qulqulleeffatee booda hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 adabeera. Adabbii kana irraa ni barata gara fuulduraatti gochi yakka kanaa irraa illee ni qusata. Fakkaattoo isaanii akeekkachiisa awwaan irraa ni barata jennee adabbii fudhanne guyyaa harki isaa dhimma kanaaf to'annoo jala ulfamee irraa kaasee kan shallagamu kunis gaafa guyyaa 5/9/2018 irraa kaasee kan irra eegamuuf himatamaan adabbiidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 adabu irra. Murteen kennames gahaa fi fakkaattota isaanii akeekkachiisa jedhu saajiin guddisaa fi abbaan alangaa obbo Abinnat. Godina Jimmaa aanaa mannaatti namoonni yakka ajjechaa raawwatan hidhaa cimaan adabamuu poolisiin beeksise. Bal'ina oduu kanaaf Lissaanuu Mirreessa. Shakkamtoonni Na'imaa Shee Ahimedii fi Hawwii Shee Ahimed jedhaman godina Jimmaa aanaa mannaa iddoo addaa Bufaaroo jedhamutti yakka ajjechaa waan raawwataniif to'ataman. Odeeffannoo hawaasarraa arganneen dhimma kana garee dhaabnee qulqulleessuu jalqabne jechuudha. Kunis eessaa argamaa shakkamaan tokko aanaa keenyaan ala bahee aanaa Qarsaati Na'iim Shee Ahmed kan jedhamu aanaa Qarsaati godinuma keenya ta'e aanaa Qarsaati kan argame. Odeeffannoo achi diriirfannee kan arganne ta'uu isaati. Shakkamtoonni kunneen wal abdee lafa qonnaa gidduu isaaniitti uumameen yakka kana raawwachuu isaanii qondaaltonni poolisii ni himu. Godina Jimmaa aanaa mannaa ganda babal'aa Kossaatti bakka addaa naannoo Bufaaroo jedhamee beekamutti sababa dhaala lafaarraa kan ka'edha. Haaloo qabachuudhaan waliin ta'uun dukkana dahoo godhachuudhaan shakkamtoonni kun
miidhamaa kana rukutanii ajjeesanii. Poolisii fi abbaan alangaas dhimmicha qulqulleessuun mana murtii olaanaa godina Jimmaaf erguun manni murtichaas dhimmicha ragaa namaa fi mana yaalaan erga mirkaneeffatee dhaddacha tibbana ooleen hidhaa waggaa 14 akka adabaman itti murteesseera. Abbaan alangaa godina Jimmaa wajjin ta'uudhaan mana murtii olaanaa godina Jimmaatti dhiyaatee hidhaa cimaa waggaa 14 kan adabamanidha. Godina Boorana Bahaa aanaa Walaabuu Lixaatti manneen tajaajila poolisii hawaasaa birrii miiliyoona 1,200 ijaaramaa turan xumuraman. Gabaasa Baqqaluu Bal'axaaf Hayimed Garaddaa. Waajjirri ijaarame kun hojiilee kenna tajaajilaa saffisiisuun qaamoleen nageenyaa hawaasatti dhiyeenyaan akka hojjetaniif tajaajilaa jedhameera. Waajjiraaleen kunis gandoota baadiyaa 7 keessatti ijaaramu kan himan ajajaan waajjira poolisii aanichaa Inispeektara Ittaanaa Xilahuun Guutamaa waajjirichis hirmaannaa uummataatiin kan ijaarame ta'uu dubbataniiru. Waajjira tajaajila poolisii hawaasaa gandoota 4 keessatti ijaaruuf karoorfatan keessaa kutannoo isaan qabaniin ummata fedhii nageenyaaf qabu irraa kan ka'e dachaan karoora qabame parsantii 175 ol gandoota 7 keessa waajjira 7 ijaaruun yakki qe'ee isaa keessatti akka hin babal'anneef haqa yeroo dheeraa dhabaa fi dheebochaa ture itti dhiyeenyaan argachuu fi jecha qabeenya qabu irraa baasuudhaan humna isaa dabalatee osoo hin qusatin waajjira tajaajila poolisii hawaasaa kun hojjetamee akka xumuramu aarsaa guddaa gochuun gahee leencaa taphatanii jiru. Bulchaan aanichaa obbo Ramadaan Muunsaa hawaasni aanichaa fedhii isaaniitiin hirmaannaa taasisan dhiheenyatti tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa ta'e argachuu fi qaamolee nageenyaa faana akka hojjetan dhaamaniiru. Gareen walabaa kan jennu kun isaan kun keessattuuyyuu poolisiidha wajjin ta'anii milishaa keenya wajjin ta'anii qaama keenya saganda jiru hundaa wajjin ta'anii rakkoo kamiyyuu yoo dhufe battalatti hiikaa deemuun danda'anii jiru. Kana qofaa miti rakkoon osoo hin dhufin dursanii beekanii sadarkaa garee abbaa ollaa biratti araara guddaa buusaa jiru. Dhugaa dubbannaan garee walabaa akkuma ganda warree baay'ee qabnee hanga reefuu ganda odaa ganda naannaatii fi ganda magaalaa Horsuu keessatti dubbisaa deemne kanatti hojiin sun qabatamaan hojii aanaa keenya keessatti gandoota yeroo ammaa ijaarsi ittiin hojjetamu keessatti babal'atee namni karaa mariitiin nageenya buusu rakkoon tokko osoo hin galin dura ittisu rakkoon maaf gala aanaan keenya keessatti rakkoowwan nageenyaa dursanii beekuudhaan ittisuu bira gahanii jiru. Kun hojii bu'aa kanaati. Kun keessattuyyuu gandoota kaanillee babal'ataa deemaa jira. Akkuma isin waajjira ijaaruun nageenya keessan mirkaneeffataa jirtan qaamoleen nageenyaas gama hundaan isin faana hojjannaa kan jedhan immoo ajajaa qajeelcha poolisii godina Boorana Bahaa Komaandar Indaalkaachoo Tafarraati. Poolisiin naannoo kan keessatti waan nageenya irratti hojii baay'ee hojjettee jirti. Hojii baay'ee isiin hojjettu kan keessatti uummati keenya gandootaan hedduun manii irratti hin ijaarame hedduun isaa hafee jiru. Gandootaan gadaftanillee gandootaan amma ijaaraman kan irraa barattanii nu gamteennaan hojii nu isanii hojjannu poolisii yoo isiin dhuftee koomitingii isanii ramannaa waadaa isanii gala. Hawaasni aanichaas ijaaramuu waajjirichaatti gammadoo ta'uu himanii dhiheenyatti hojii keenya tajaajilaaf rakkachaa turan kan isaaniif fure ta'uu dubbataniiru. Tajaajilli poolisii irraa argannu akka malee bareeda akka malee nullee nu gammachiisee jira. Nu kanaan dura namni keenya baasee adda addaa baasee aga waajjira poolisii aanatitti gandoota biraatirraa akka bakka wiirtuu poolisii aanatitti deemanii waa himataa turanii amma immoo bakkuma jiranitti ganda ofii keessa jiranitti kalutti tajaajila argachaa jiranii isaanillee akka malee akka gaariin nu tajaajilaa jiranii itti quufinsaan tajaajilamaa jirra. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Gachitti erga caasaan nageenyaa waliin qindaa'uun hojjechuu eegalanii yakki hirrachuun himame. Bal'ina oduu kanaaf Lissaanuu Mirreessaa. Jiraattonni aanaa Gachii dubbifne tokko tokko qindoominaan nageenya isaanii eeggachaa jiraachuu dubbatu. Nageenya keenya akka waliigalaatti haala poolisii naannoo jiru wajjin koominiitii wajjinis waliigallee rakkoo dhufu yoo jiraate waliin dubbannee waliin hiikkataatiyyuu waan bakkeedhaan dhufu yoo jiraate damnee eeruu walii kennaa waliigaa jiraatu. Mataa wajjiniin poolisii wajjiniin nageenya keenya eegsisna gaachanni sirnaa hidhattoonni milishoonni illee akka gaariitti magaalaa keenya eegu rakkinni illee hin jiru magaalaa keenyatti. Keessattuu erga ijaarama tajaajila poolisii hawaasaan qindaa'anii nageenya isaanii eeggachuu eegalanii yakkoonni darbanii raawwatamaa turan xiqqaachuus dubbataniiru. Kanaan dura yakki adda addaa dalagama ture akka Gachitti
ammallee yakki baay'ee xiqqaateera. Uummannis barachaa jira. Amantaadhaan namoota abbaa gadaatiin namoota qaama seeraatiin hoogganamaa namnis barachaa yakkillee xiqqaateera baay'ee. Yakkoonni kanaan dura jiran hanna babal'ataa waan adda addaa baay'ee hin bal'ataa ture amma biyya kana keessatti waa'ee nannaa waa'ee maaliitiin baay'ee gadi bu'ee xiqqaatee jira amma jiru waa tokko baala gaariirra jirra. Nageenya aanichaa amansiisaa taasisuu keessattis gaheen hawaasaa olaanaa ta'uu qondaaltonni dubbifneen himu. Yakki akka aanaa keenyaatti dhibeetu hin taane aanaa keenya keessa yeroo ammaa yakka aannaatu baay'ata jechuudha. Yakka aannaa baay'atu kana hawaasa hirmaachisuun hawaasa mariisisuun sadarkaa bulchiinsa magaalaatti gandatti konfireensii hawaasaa bal'aa geggeessuun gandaa maayibaasiidha hanga zoonii gareetti hawaasa mariisisuun hanni magaalaa keenya keessa jiru hundeerraa yoo dhabamuu baate illee jechuudha minimaayiz gooneerra jechuudha keessa jirru aanna ittisnee namni nagaan bahee jiruuf jireenya isaa akka hojjetatu taasisaa turreerraa jechuudha. Godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Boojjii Gabbisaatti manneen tajaajila poolisii hawaasaaf oolan hirmaannaa hawaasaa birrii miliyoona 1,300 oliin ijaaraman tajaajilaaf oolan naaf yaadkumsa. Aanaa Amboo ganda Boojjii Gabbisaatti manni tajaajila poolisii hawaasaaf oolu bakka qondaaltonnii fi qooda fudhattoonni argamanitti eebbifamee tajaajilaaf banaa ta'eera. Hawaasni tajaajila iftoominaa fi si'oomina qabu dhiyeenyatti akka argatuuf gahee olaanaa qabaa jedhan itti gaafatamaan tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa Inspektar Olaanaa Baqqalaa Burjuum. Mana tajaajila poolisii hawaasaa qarshii miliyoona 1.3 balbala 4 kan qabu ijaaree hawaasa kana fuuldura tajaajila poolisii hawaasaatiif kenna. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf, aantummaa hawaasaa mirkaneessuuf galma moodel poolisiingiins barbaadu karaa guutuu ta'e milkeessuuf. Hawaasni rakkoo garaagaraaf osoo hin saaxilamiin tajaajila barbaadu dhiyeenyatti akka argatuuf sadarkaa gandaattis ijaarsi manneen tajaajila poolisii hawaasaa babal'achuu akka qabus dhaaman. Bulchaan aanaa Amboo obbo Masarat Gaaddisaa fi itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee godina Shawaa Lixaa obbo Muluu Warqi amanaam. Manni koomunitii poolisii kun tajaajila hawaasti keenya rakkoo nageenyaaf akka hin saaxilamnee fi dhiyeenyatti rakkoo nageenyaa isaatiif fala akka ta'uu danda'u godhamaa jiraachuusaa wanti nutti agarsiisu jira jechuudha. Gandoonni kanneen biroon ganda kanarraa muuxannoo fudhatanii yoo hojjetan guutummaa aanaa kanaa keessatti rakkoon ture yeroo gabaabaa keessatti sirraa'ee waan silaa barbaannu jijjiirama silaa barbaannu sana bira ga'uu hin dandeenye abdii jedhu qabna jechuudha. Jiraattonni gandichaas nageenyi bu'uura waan hundaati jechuudhaan hirmaannaa mataa isaaniitiin mana tajaajila poolisii hawaasaa ijaaruu isaanii nutti himan. Koomunitii poolisii kana ijaarrachuudhaaf kaka'umsi kan nuti ta'e tokko uummatumatu mataa isaatiin nageenya barbaada. Ofii isaatiif kan ijaaree ta'uu isaati jechaadha. Mana kana fakkaatu ijaarrannee nageenya haaraa nageenya boonsaa kun kan argamu kana kan ijaan mul'atu kana asitti argamee asitti bu'aa buusaa jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii torban kanaaf qabanne asumarratti hanga olabaa qophiilee afaan biroo waliin turtii gaarii.